Diqqoo immoo ol ka'ii daawaa godhin jedhanii ol ka'ii daawaa godhuu hin danda'u sheekiin koo kun immoo. Kitaaba immoo qaraa isa fiqiin qaraa isa naawiin qaraa isa hadiisan qaraa isa ol ka'anii daawaa godhuutu immoo itti ulfaata malee. Isatti maalamuudhaan aalimumma jedhamee dhufee naafa taa'u safara kan koo. Gongoras hin dogongortan maalis ni goonagaa sidatti gurgurtanii. Maalis ni goonaadhaan jennaan maskida dhibboo lama bulchaa akkaanaa kanaatti. Masjida tokko itti dogongoroo koo jedhama adiraasee harkaan hafuudhin jedheen. Sheeka tollee dabar akkanatti hoogganaadha majlisa. Haqiiqaa majlisa galee fi Moshee Muktaar sana. Namni majlisa mormu haadhoon isaan ture ergasi. Hin deemne bakka jedhaniin. Halkan kutanii qophaa ofii fudhatanii galaaranii biyya ofiitti. Takbiiraa jedhu. Fudhatanii dhufanii golgee ofii kaa'anii subii bareechii bira argan. Maal ishee dhufte beekaa wayii natee dhufe. Maanaa mari'achuu dhabde naan hin jedhini kan hin ajajame nama naannoo kana. Takbiiraa jedha. Baamboor akka nama intala babbalii ijoollee dhabbashtu baaftu naannoo sana dubbisaa fakkaatanii dhaqu. Jaratti ija diddiimattu kaan nama yoo jedhu in ilaallatu ituu jedhanuu guyyaa akka fuudhanii ba'an dhabanii halkanitu bira taanu namni rarrafuudha keessumaa isaan bira dhufee hookuun jedhee bira gaggallaan footaa naa kennaa jedhanii tumatuma ala namni calaa jedhee footaatii calaa jettu sheekotaa kaa jedheen maanni maal jalatti hunsiis rakkisaatti an mana tokko fayyaasaa jira nama udama barbaadu jira kaa in sobaadhanii haadha si miijessani booda miijaadhaafi achumaa sheekonni rahmata hin deemne bakka jedhaniin halkan kutanii qophaa ofii fudhatanii galaaranii biyya ofiitti takbiiraa jedhu nam tokko nutti makatinii nu hamni hadhadhanne kun ajirru kun aalima akkami teessuu dandeenya wallaahi yoo niyyaan keenya bareedaa ta'e. Maali gaa atoo aalima jaallatta maaliif aaliman teessifannee jedhaniin na dhaga'i bareechi. Jiraa fudheen galaa jedhan galanii biyya mareechiif nan jenne lugnan ta'inii bani gala. Waan ikkimaadha. Jiraa sheekota aalimni simbira jiraa kanan fudhee galuu. Jalattii tokkotu harkaa fudhattee kunnoo rakkisaarti dhiyeenyuma fuute. Waan goote godhi hatii bahii asii wajjinan jiraa jedhanii na dhagaye seenaa kan. Hankaa keessi nu ergaa ennaan ergineerra kaardii warri immoo hankaa keessi nu ergaa ennaan ergineerra waan ta'eetiif isa kana Musaa'id ta'a itti qophaa'aan siniin jedha ergaan dabalaa immoo kan amma amirra jedhanii ka'an. Utuu filannoon kun hin dhufin waraqaan shahaadaa gurguramee dhumuu qabaa jedhan akka gama keenyaatti waraqata 17 kan nufi maziida irratti maziidni tokko 10,000 jedhame sinuu beektu inni kun immoo waan guddaan hin ta'in maalis yoo ta'e maziidni tokko nama 10 nabu ijoolluma kan keenya warra wajjin hojjennu keessaa warra caatii nagadanu maziidni tokko maziidni nama 10 nabe hin jiru bicuuruma si yoo taasifne birrii 1,000 yoo nuu kenne 1,000 yoo nuu kenne birriin 10,000 wayii miti. Isuma ammoo dhabnee yoo dhabne simoo nama 20 nabnu birrii 500 yoo fudhanne nama 20 irraa birrii 10,000 wayii miti. Kanaaf waan guddaa hin taasisinaa waan ta'eetiif isa kana akka ergaa isa kana asitti jalqabaatti naa fudhaa galaan siniin jedha. Isa harraafuutiif immoo uzurii dhuunfaa waan ta'eetiif shayini kan keenya jarroon laalleen beekanii kanatu naan bise malee waa rakkoo wayiitiif miti isa kana beekaan siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين kan rabbiin tola isaatiin ni'maa isaatiin beekumsa isaatiin nama guyyaa har'aa dhaqee guyyaa ulamaa itti qubsiifatu fudhatu nu taasifame alhamdulillahi rabbil alamin nama hedduu keessaa nama kuma lakkaa'amu keessa namni hammi kun rabbiin fedhii isaatiin filatee nu geesse jechuudha akkuma achitti dhagaa hollee wanni deemneef waan guddaadha. Waan guddaa wanni isaa oliin jira jechuudha. Waahidiinii rabbiitiif deemnee warra galma gahu rabbiin waa taasifatu. Rabbi waan filatamaa kanaaf nama filatamaa nu godhee jechuudha. Inni waa'ee sana akka haasofnu nu taasise waan gaarii barbaada. Waan gaariitu waan gaarii barbaada. Nama gaariitu waan gaarii barbaada jechuudha.
kana qooda keenya ta'ee jennaan wajjinumaan dhaquu keenya alhamdulillah rabbil alamin. Rabbitti nu milkeessu. Yaa Rabbitti nu milkeessu. Warratti milkaa'u rabbiin waa taasifatu. Ulamaa keenya kan nagaadhaan nu dhufee jennaan irraa barannee itti milkoofnu rabbiin waa taasifatu. Du'aa'ii achitti kadhatamaa oole hunda isaa rabbi nu faqeebal. Yaa Rabbi nu qeebal. Kan sababaa isaatiin otuu isaan achi hin ka'in hammuma sa'aatii qanii fudhanne irraa ka'ee kan sababaa tokkummaa cimaa wayii uumu rabbi nu taasisu. Manguddoo keenya, shabaaba keenya, gennoota keenya, hunda keenya kan tokkummaa cimaa ta'an kan uumu rabbi nu taasisu. Kan erga gaafa qanii fudhannuti kaanee sa'aatii qanii fudhanne sanarraa kaanee tokko taane walitti dhufnee hin cimne kan jennee itti rabbiin galateeffannu rabbi nu taasisu. Yaa Rabbi akkas nu taasisi. Ani gaa yoo Rabbi nu gargaaree nurraa qeebalee majlisa ganda kanaatiin han jenni amma filannoon ga'utti jechuudha. Majlisa ganda kanaati. Hojiin majlisaa ammoo akkuma tila dakkatti saqqatti simamee namni gaa yookaan kaayirii facaasuudha yookaan kaayirii kana karaa cufuudha. Akkuma tila jedhame kaayirii majlisni ergasii darbee majlisni maaliif waa qaraamaa maaliif waa baratamaa masjidni maaliif heddummaataa hojjetaa ture jechuudha. Faallaa sana ammoo majlisni hamma jiru yoo Rabbi nu gargaare ulamaa qubsiifnaa masgiida heddummeessinaa masgiidni jamii kan jumaa ni jiru hin guddataa laftisaa hin bal'ataa kaayyoon keenya kana jechuudha. Kaayyoo muslimaa kanuma mitiire Rabbi nu haa gargaaru. Yaa Rabbi irratti nu gargaare. Yaa Rabbi irratti nu gargaare. Warra diinii kanaan milkaa'u Rabbi nu haa taasifatu. Yaa Rabbi akkas nu taasisi. Egaa waa'ee waraqaa shahaadaa akkuma amma Sheekh Muhammad Amin jedhanii nullee imaamota walitti qabnee hin himne akka ganda keenyaatti. Silkiidhumaan garuu itti himne irraa imaamota hedduutti. Isa kana ammumarraa kaafnee sirriitti imaamotii keenya hubachiifnee birrii nu barbaachisu sana kennee sababiin isaa maaliif jennaan maaliif birriin kennamaa yoo jedhame sababiin isaa masgiida onlaayinii nu ta'a. Kaartaa masjiidaati kaartaadha jechuudha. Amma masgiidni sana fudhate majlisaan hawwaateera kaartaa masjiida isaatti baafateera jechuudha. Kaartaa masjiida isaatti baafachuun immoo yoomiif nu fayyadaa jedhan akkuma beektoliin keenya nutti himanitti gaafa wayii otuu masgiidni kun ka'ama masgiidni kun gargaarsa biyya alaatii waa wayii waan birrii guddaadhaan biyya alaatii dhufu yoo argate qaraxa malee gala jedhan. Masgiidni onlaayinii irra jiru kun masgiidni majlisaan hawwaatee jiru kun gaafa qodaan guddaan biyya alaatii isaa dhufe qaraxa tokko malee dhufee dhaqee fudhata jechuudha. Jamaan masgiida kana jiru qaraxa tokko malee dhaqee fudhata. Faayidaa biraa hedduu qaba. Isa kanaaf yoo Rabbi jedhee kaartaa tanallee waraqaa shahaadaa tanallee hin fudhannaa. Isa kanarratti qeerroon namni hundinuu beektoliin keenya hundinuu irratti wal gargaarree majlisa kanaas hojjetaa fi majlisni kun diiniidhuma jechuudha. Qabbana diinii keenyaati qabbana ulamaa keenyaati waan ta'eef waliin hojjannaa wal gargaarree hojjannan jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gammachuun egaa naman teessisu ol nama kakaasaa. Gammachuun nu gammannu beekaan dhufuu beekaanumatu jaallata. Bukkee isaatti mariin tokko na dhaabame tokko bukkee dhaabate hin bareedaa miti. Isin hunda kana walitti qabnee haasa'uuf yeroo dheeraa gaafata wal waamanii. Shee aalimni tokko nammoo cimaan as keessa jiraatu na dhufne isa qofaan haasofna. Isaafaan haasofne waan godhuu qabnu goona kallattiidhaan takkatu lafa qabachuu danda'a. Waanuu salphisaa baay'ee namatti tola. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sila kana maskida keessatti jammare waa'ee sheekota Shee Abdurrahmaanii abbaa boor jennaan jiran Rabbi rahmataa godhu qabrii isaanii Rabbi aballisu. Ituu deeman musaafirummaa nama dubbisuu dhaqanii naannoo aalimaa wayii dhaqan. Aalimichaas naannoo sana jiruun wal baran isa sardamanii diinii jaallatan. Ala isaan shawqii aalimaa kana godhatanu aalimichi maali gaa atoo aalima jaallatta maaliif aaliman teessifannee jedhaniin na dhagahi bareechi. Jiraa fudheen galaa jedhan galanii biyya marachiifna jenne lugnan ta'inii ban gala waan hikmaadha. Jiraa sheekota aalimni simbira jiraa kanan fudhee galuu jarattii tokkotu harkaa fudhattee kunnoo rakkisaarti dhiyeenyuma fuute
waan goote godhi hatii bahii asii wajjinan jiraa jedhanii na dhagaye seenaa kan. Gabaan kun gabaa miti maanu kun nam tokko nutti makatinii nu hamni hadhadhanne kun ajirru kun aalima akkami teessuu dandeenya wallahi yoo niyyaan keenya bareedaa ta'e. Abbaan boor kun gurra qabdanii laal waraabaayyu sagaletti qissaadha kun qissaa nu fayyadu qabatamaadha. Abbaan boor sheekota akkasii maqaan isaanii yoo Shee Abdurrahmaan jedhaman. Diqqoo immoo ol ka'ii daawaa godhin jedhanii ol ka'ii daawaa godhuu hin danda'u sheekiin koo kun immoo kitaaba immoo qaraa isa fiqiin qaraa isa naawiin qaraa isa hadiisan qaraa isa ol ka'anii daawaa godhuutu immoo itti ulfaata malee isatti maalamuudhaan aalimumma jedhamee dhufee naafa taa'u safara kan koo. Sababa sana waa hunda rabbi nu mijeessuu danda'a jedhanii baamboor akka nama intala babbalii ijoollee dabbashtu baaftu. Naannoo sana dubbisaa fakkaatanii dhaqu jaratti ija diddiimattu kaan nama yoo jedhu in ilaallatu ituu jedhanuu guyyaa akka fuudhanii baan dhabanii halkanitu bira taanu namni rarrafuudha keessumaa isaan bira dhufee kun jedhee bira gaggallaan footaa naa gannaa jedhanii tumatumayanu ala namni calaa jedhee footaati calaa jettu sheekotaa kaa jedheen maanni maal jedhatti hunisiis rakkisaarti an mana tokko fayyaasaa jira nama udama barbaadu jira kaa in sobaaranii haadha si miijessani booda miijaadhaafi achumaa sheekonni rahmata hin deemne bakka jedhaniin halkan kutanii kophaa ofii fudhatanii galaaranii biyya ofiitti takbiiraa jedhu fudhatanii dhufanii golgee ofii kaa'anii subii baareejjii bira argan. Maal jiruuf beekaa wayiina ta'e dhufe maanaa mari'achuu dhabde naan hin jedhini kan hin ajajame nama naannoo kana takbiiraa jira waa fidatanii akkaatanii kaanii waa godhachuu barbaadaa yeroo tokko jechuudha. Achumaan ajajame isaan namaa saada mariin mari'atame takkatu wanti godhamuu qabu godoon isaan qiraatii keessatti qaraa isa nu godhamuu qabaadha. Hoffaan bisingaa ciramee dhufee. Irra keessi bisingaa jalli bisingaa keessatti qaraane suura quraana juuzii 30 tafsiira isaa isaanii irratti gadi buusen qaalicha harkatti daawaa fuuldura isaaniitti han godhuu jammare jaarsa sheekota kana biratti jecha daawaa godhiyaan daawaa godhuu hin danda'u xayyib daawaa naa godhime maalan godha sheekotaa innaan buluuga san sila guyyaa si qaraayise nama kanatti mijedhanii natti raawii irratti dhaggeeffadhaa jiiniin akka inni dhaggaye. Qaltiin qalladinaa akka kurtanii achiin godhinaa waayuu lamaan sitti mara abbaa boor jedhamu sheekonni Shee Abdurrahmaan jedhamu jiran aalima guddaa amma jechuudha buuleessa achiin hoffaan bisingaa jaleen godhamtee irra keessa hoffaadhaa citaan biilaan fidamee irra kaa'amee sheekonni fooxaa keessa galanii ofumaaf jammaran abbaan boor quraana qaraaniiru ofumaaf usuula jammaran safiinaa jammaran achiin nama jiru waaman achiin booda hikmaa ta'ee yeroo majlisni bakka biraatii ari'atamu sheekota sana biratti qaraanee baane takbiiraa jedha. Abbaan boor qophaa ofii hatanii fidanii lafa kaa'anii hamma nu bu'aa amma dhaqeensa yaraan sheekota kan akkasuma namni akka koo isaanirraa allame hedduu jira dhaqeensa yara akka isaanitti jiranu amma. Akka isaanitti nu kabajamanii jiran akka isaanitti minaan isaanii faca'u akka minaan calleeffamu sheekota keenya jedhamanii jechuudha amma sadarkaa guddaarra jiru alhamdulillahi rabbil alamin inni duraa dulloomanii malee jechuudha. Garuu adda gabaa jira namni isaan qaddamu gabaa baambooroo du'aniiru baambooroo qaata du'an hikmaadha du'an eenyutti fayyadamaa nama jaalala diinii qabutu itti fayyadamaa hamma iwana nam tokko hatee galee taa'ee teessifatee. Maanu nama tokko gadi hin lugnoominaa jechuun jagnooma diiniin akka itti duraan namni tokkichi hatee mana kaatee sheekii quraanaa teessisaa sheekii kitaabaa teessisaa hadha quraanni dhufee aggaye nummoo ru'biitu nu keessa gatame yuqzafu fi quluubikumul wahyu du'ufiitu gatama zabana booda qalbii keessan keessa rasuul jedhantu dhufe waan maanni daciifummaa maani daciifummaan inni jedhame kun immoo waan daciifummaa sakaanii miti barjaan hubbu dunyaa wa karaahiyatul mawtii
Duniyaa jaallachuu du'a jibbuu kanatu nama keessa xaxameeti malee jechuudha. Birritti numa 500 baafnee 1000 baafnee waa walitti sassaabnee waa sheekaa goonutu nutti marartoo ta'uudha malee jechuudha. Mitima jaalala duniyaati malee itti ofitti kunnee kennuu 1000 kennuu 500 kennuu 5,000 kennuu 10,000 kennuudhaan danda'u namni maaltu keessa kaa'ame hubbu duniyaa ni hamaa ta'ee jiru amma. Jaallachuu duuni diqqoo gadi bu'aa laata qabeenyaan koo kun yoon 5,000 kenna yoon 1,000 kenna yoon 10,000 kenna. Yaa jamaa haqiiqaa diinii yoo ilaallee kanaan duratti nama tokkotu hatee galee teessisa. Muftii gommaa nama yartuu teessifate hatee muftii gommaa. Akkasuma ulamaa yeroo duraanii booda kana miija'e malee ulamaan haala bareedaadhaan akkanatti mana bitanii akkanatti bootaa miijessanii akkanatti ta'uun akkuma yerootiin mi'aa dhufe malee haa ta'u malee silaa wama salphaadhaa jechuudha. Nama 6 moo 5 taate moo 4 taate sheeka ambassaa taatee sifattee jirti amma Jimmaan keessaa. Sheeka Bahlee tokko naannoo masjiida sheefaatti beektanii miti? Sheekicha beektaa? Nama 4tu qofattee sifatte. Sheekichi alima jabaadha. Sheefaatiin irraa qaraa. Sheefaatiin nammalaa biyya raasaaru irraa qaraa. Garuu eenyu ni ta'es nama 4 tokko ijoollee ulaakkee kana keessa waree achi dhaqe tokko mucaan tokko maqaa isaa qofa hin qabne malee ulaakkee kana achi galee jira. Mahammad jedhama laata? Namni arfan kun mana isaanii bulukeettiin ijaartee kuchiinaa bulukeettiin ijaartee arfan sana keessa namni tokko intalatti kennee takbiraan jettanuusi. Nam tokkotti immoo baatanii hin dubbattanu bakka. Sheekaa'ee asumatti qaraasiftuu nama dhufee sinirraa qara'e. Darasaan biraa immoo dafuu hin dhufu hamma miijeffannu nuumatu sinirratti qara'aa nama 4 taa'aran. Nama 4. Qabeenyaa yoo horrega akkas yoo Rabbi jedhe. Akkas taatu garuu maal amma qabdanii akkuma qiimaatiin qabdanii jarri 100 kenniti. Maskida isaan jamiidha kan sheefaatii bukkeedha jamaa sheefaatii jala fooqii sadarkaa 3 kaafteetti jirti nam. Maaliif sheekonni gaaratti ilmi qaraa'isu kan masicheetti. Aalimaam jetti. Diinii keenyaam jetti. Dhaqaa laalaa naannoo teknikii ka'ee hamma jechuudha. Maskida jamiidha jedhama fooqii sadarkaa 3. Eenyuuf sheekotichatu achitti ilmi qaraa'isa. Manasa bulukeetti ijaarte kuchiinaa bulukeetti ijaarte dhanni ilaallee bar. Qulfii gaafatti kennitu ulamoota jara Jimmaa imaamota waamteeti. Qulfii sheekotaatti kennaa jetti. Jara sheekolitti. Ho eenyu jaarayaan jarri keenya quxumiin jiranii gaa. Maaliif aalima isaan kan. Eessa argatte kunoo akka kan. Karaan baanu jira wanti waatti cuunfanu jira wanti cuunfanu sin jiru akkitti cuunfanu waa wayiitti cuunfaani yeroo warri yoo taate malee isaa cime hadhaan booda waa cuunfee hin danda'ama. Kan lamaa sun boofi cuunfee hin danda'amu takbiraatti hin jettanuma dabalii jeen waan ajaa'iba Rabbiiti. Akkasitti teessifattee sheekoticharraa imaamota warra ulamaa Jimmaatirraa qaraara yeroo ka'e. Masjida Raamaatti dhaqe qaraa'isa walitti qabame yeroo ka'e masjida Jibitti qaraa'isa. Ana irraa dhufee ulamaan irraa qaraa'aa jira jechuudha. Nama yaraadhaan teessisuun hundufaadhaa kophaa dhufe ofii teessuun jira duri jira amma jira. Isin laphee baadhaa waan bareedaa kana. Nama waan bareedaa kanatti sharroo muddanuu jira. Maaliif nama jibbuddanuun namni dhugaatii jaallatu hin jibba ulamaa. Namni fawaasha jaallatu hin jibba ulamaa. Namni zakaa baasuu jibbu hin jibba ulamaa. Isiniin galaa? Namni gubboo tasa kennee waa micciiruu jaallatu hin jibba ulamaa. Isiniin galaa? Maaliif? Hin dhawwu akka dhufe. Isaa ajjiru akkamitti hojjetama? Carqachuma jedhaan marmaradhaa ciisaatti ishee tayyimnaan jettee karaarra kan deemtu Abdallaa maali jennaan jira. Barsiisaan miila duwwaa deema. Akka jazbaa wayiitti natti godha. Calluma jedhaan marmaradhaa ciisaa asuma. Ciisuu keessantu biyya fayyadaa'e. Maal ta'ee fayyada jennaan sheekotatti maal jedheen baashee tayyibitti borii jedheetti namni nagaa mana ofii bulaara jedhee haraama godhuu dhiise. Maal jedhuudhuma aalimaatiif jedhe Rabbii jedhaatii waswaafaminaa Jimma jettan shabee maaloo jettan Rabbii jedhaa dhiisaatii marmaradhaa naa ciisaatiin hin qaraa'isinaa jedhe maraatuu bakka isaa karaarra deema miila duwwaa. Maali
imaamiin kun maal naan jedhaa sheekonni kun maal naan jedhaadhaan namni danuun nagaan bahee nagaan galaadha. Aalimni yoo dhufe karaa isa tokko wanti biraa immoo hedduu kan irraa fayyadamuudha jechuudha. Kanaaf akkuma jirutti kophaa hatanii nama 2 3 hatuun 5 hatuun 100 hatuun nukumayyuu gaa takbiraatti hin gootanuma. Lugnummaan baddeetti meeqomatti kana keessa dubbisee yaa rabbi abeetu maanni sheekonni waa sadi gaafatanii aji mana gaafatan bakka giraatti gaafatan madda galii takbiraatti hin jettanuma dabalaa jedha fagootti hin ilaalina maddi galiis asumatti uumamuu danda'a. Maal suuqiin bakki suuqiin itti banamtu kifiliin 2 saarbisiin 2 3 yookaan ta'e ijaaramte jechuudha. As kireeffamte kaan immoo namni aadilli wayii fidamee keessa kaa'amee fi wanti itti ta'e yaraa wanti 100 ammas lakkaa'amtu fidamtee keessa kaa'aman achitti itti daddarbatama. Maal qodaan kun maaliif bicatti laa 50 kanatti dabalaa fidaa fi qodaa sheekaa kanuma madda galiin takbiraa jedhame maal haasaan jira kun 10 itti darbatti suuqii sheekaatti inni jedhame akkasiin gadi hin buune alal kayriin inumaa ol qabuun danda'uma madda galii bootaa sirriitti mijeeffannee yoo rabbi jedhe ijoollee illee nu dhaga'uuf deemtu yoo wayii suuqii asitti ijaarraadhaa lafatti illee yookaan idduma ta'e ta'u tumallee akka siyaasaatti fayyadamtanii lafuma duwwaa wayii as sirbaa yaa taatu yookaan 5 fi 10 waa taatu. Ilaasiin kun bakka madda galii aalimni ammallee jechaadha itti goonuuf jedhaniituma yoo gadhiisan. Afaaniin dubbattanii birriyyuun kennini ilaa kana binneerra afaaniin bootaa kana maal nu wayyoottanii gadhiiftan ijoollee keenya waa tokko achumaan dhufaa inuma ijaarama hin uumuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhaamsi kan koo gara kootiin manni iftaa jarama sooma jumaa iftaanii dhufame ilaalamu gaafa ijoolleen sun dhufan koreen achi ba'anii dhufan. Manichi liishoo galuu qabaa, kornesii galuu qabaa, qalamii galuu qaba. Takbira. Hasbunallah jedhaa. Hin daaftanii? Daafina. Daaficha ofitni jedhamu Ismaa'il. Sila gizee dallaa qaqqajeelchitu maanni ijoollee jedhee garuu amma bareeddeetta. Liishoon galuu, qalamiin galuu, kornesiin jimsamiin galuu. Kana imaamotiin ajjiru gamaaf gamana kana sin jirres hin fudhata marii gootu cabsii walitti gootu koota cabsaatti kenna isa 10 mal 10 kennita isa 5 5 kennita isa 20 isa akka kana 50 Allahu akbar fudhameetuma itti kennamatuma jedhu gaangeen ituma sin akka itti feetii miti namni feettee Akkuma geessi itti fe'aa lapheen baatinaa jarri diggoo kun jarri jaama kun jarri jee markasi kun lapheen baatinaa fuudhaa enna fuutan asmunallah etten enna fuutan wallahi guyyuma jumaa tokko rabbi yoo waan karoorfame kan argachuu dandeessanii ganna birraadhaa hin jedhamu akka shari'aatti warra bakkee jiru tunuu mo'ate malee lolli ta'uu kimaa yeroo lolamu yeroo lolamu shaamadame Allahu akbar waan ikmal lolli tabuuki yeroo lolamu miti lolamu qaba bakka qophoon koo jedhan gaarigamaan qophoon kee kana namaan jedhu argachuu murteessaadha imaamotiin masgida kee keessaa qophoon koo nati jette qophoon kee kana nama jedhu koree keessaayis ummata keessaayis yaa ummata koo nabiin lolli deemuun qurxii ta'ee deemi ta'ee Jibriil dhufee yeroo miti qophoon koo jennaan Usmaan tolka'e miti koye gaala 100 hoo warqee hammana hoo maaltu si daaffisa yaa Nabi Muhammad alayhi salatu ofii jannatatu naa jira miti maali gaa'ela kaatega aduu keessa shakakkee keessa gubaan akkana wanti intinaa ta'u maalinnoo gubaadhaa ishee akkamitti deemna qabbanni wayii nurra jiru xilaan qabnu haasaa namni haasa'u nabamu durus jira rabbal alamin qul naaru jahannam ashaddu harra yeroo cinqii kana waan bareedaa yoo hojjatte hin milkooftaa gubaa himtee gubaa jahannamaatu jabaadha jedhi jara rabbashtu sanaanii
qorra jahannamaatu jabaadha yaa jamaa. Kanaafi ganna birraadha yeroo birraa taa'amee qofa taa'ee jannata bitadhaan hin baasaa? Hin baasu. Isa gizee birrii 50 kennuu dandeessu qilleensaa 50 kennuu dandeessu 500 gad dhufta. 5 kennite. Gizee 5,000 si barbaadu 5,000 kennite. Yeroo dadhabdee 100 kennatte. Rabbiin hikmaa qabaa hammumatti kenniteen si laala waan ta'eef akkuma akka isaatiin keessa hojjannee baana waan ta'eef kornesii nagalu, liishoo nagalu, qalamii nagalu, manni eddee qiraatii sun immoo nuufa dubbaamu isin imaamotiin koreen hojiin keessa nammaa ka'ee haala mijessu. Ijoollee hojjetaa dhattanii liqiidhaan illee hojjechuu ta'e ijoolleen gaafa dhufanu itti gammadanuu takbiiraa jedhame. Baroo jirtu? Nama 1,000 yoo qabaanne birrii 1,000 yoo kenne meeqa? Anti miliyoona tokko. Sini galee maskiida 17 gama san asoo ganda kee keessa meeqa? 12. Maskiida 12 ida'u maskiida 17 jumaa meeqa? 29. Nama 29 kana keessaa maskiida 29 kana keessaa yoo nama 1,000 kennu 1,000 dhabne jirraayyuu jechuudha. Egaa jirra jenna moo hin jirru jenna? Jirra moo jirru jenna? As salphisaadha fakkiidhaaf kaasee isin waa uumachuu dandeessu jechuudha. Maskiinni kuni nama 700 galmeesse deengedda. Qeerroo qarree nama abbaa warraa nama 700 fi 714 akkasuma lakkoofsa isaa jala ishee barsaanaa sirka jira hedduu. Haa ta'u malee rabbii jedhaati nama nu ijaara, nama lafa nu qabachiisa, hojiitti gala, liishoo galcha, konreesiisaa galcha, qoqooda, naggaadee tababbara, baala suuqii tababbara, warra birrii rabbiin amaanaa bira kaa'e imaanni yoo bira jiraate lamuugaa gosuma, nama imaanii yoo hin qabaanne birriin bira jiraate immoo faarsaa dhaqaati. Ta harka si ati abaluu keenya. Sini galeera dhufeen kun ilaa si nama warra birrii wattu faarsaa siikoo eessa nu keessa jiraanii inni amma siin sadi taatanii faarsitaniin dubaasitti godha boodisumatti dhufee diinii kana sirkaa taqabbala. Ingala miti nama abalu kun diinii hin qabu jettanii waa bira jiraan naannoo ngotinaati dhaqaa sassaabaa harkaa nuu fuudhaa karoorrii jiru gara kanaan liishoo nagalu yoo rabbi jedhe korneesii nagalu qalamii nagalu daafinaati karooratti baasaa itti fayyadamaa mana deeqiraatti sana hammallee jechuudha akka inni dubbaamu godhaa. Madda galii jedhamu immoo karoora keessa nuu galchaatii waan ofirkaa qabdan yookaan waan bituun miija'u ilaa kana bitachuudhaaf madda galiidhaaf kana bitachuudhaaf karoorsine ijoolleen lamman sana qofa laalanii hin galin bituun yoo dadhabameyyuu ilaa kunoo as miijessine kanaarraa yookaan manumayyuu kana binnee madda galii goonaadhaaf karoorsine wama tokko kan nu agarsiifnus isii kana mataa keessa gootanii waan hojjettan waan hojjechuuf deemtanu hundi keenya iyyuu waliin nama milkaa'u rabbiin waa godhu. Allahu akbar. Abbaa boorii gadi gamaanu maqaa isaanii qabdaniitu maal jedhaman? Abbaa boor. Sheekonni isaanatan immoo Sheek Abdurrahmaan Sheek Khaliifaa jedhaman jiranii jechuudha. Nama tokkotu hatee galee nakkaa jikooti sheekii keenya addaa kana hatanii galuu danda'anii wama kaniiyyuu qaxarruu miti obbo Baadilbiitii wajjiniin maaltu jira kanaan. Kanaaf akka baadiyyaatti lafa waa asheetiin irra faca'u nama lafa qabu tababbarsiiftu. Facaasa tokko nuuf kennu yoo facaasa tokko dadhabe walakkaa facaasaa nuuf kennu yoo walakkuma facaasaa dadhabe goroo tokko nuuf kennu danda'ama miti. Nama rabbii akkasitti gamanattis isii kana ammaa kaatanii itti nu deemtanii kan sheeka keenya fidachuu gabaabinumaan kana gara majlisaatti yeroon dabarfadhu akka masjiida ganda lammaniitti jechuudha. Ergaan akka imaamotaatti akka koreetti fudhattanu calallii godhaatii nama kaardiin fudhatin akka inni torbitti kana keessa kaardii fudhatu tokko.
daataa qulqulluudhaan fudhadhaati kennaa booda rakkoo qaba. Inni lammaffaan waraqaa shaadaa hamma jedhamu waraqaa shaadaa hamma dhufee gurguramuu jedhaa jiru yeroo miti jechuun yeroo achi nuu butaanni jedhamu hin baasu. Dura bu'aan mana marii ganda lammanii kun kan isin beeku qabdan Oromiyaanii fooqii sadarkaa 10 kana bite takbiiraa jira. Majlisni Oromiyaa birrii miliyoona 350 birrii miliyoona 350 bitan takbiiraa jira. Abbaan kana gurguree miliyoona 50 gadhiise gammachuu kanaa jechuudha. Erga ulamaa mana biiroo ulamaa erga akkas ta'ee an miliyoona 50 gadhiisuun qaba. Kanaa wajjiniin meeshaan fooqicha keessatti sila galchuu barbaadu ammas nan galchaa takbiiraa jira. Nama kanaa barbaanna la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareeddi kunoon argita kafir. Akkasiin bareeddu 10 sadarkaa 10. Waraqattii dhufte keessaa 10,000 keessaa parsantii 4 qaba. Dirqama isaa gala jechuudha gurgurame. Sheegaaliin erga dhaqee achi galee sheegaalicha beektani miti ambassaadha. Ofii birrii meeqa gadhiisaa sooressaanni ofii gadhiisaa gooddinyaa argatee michuu argatee michuu innal muhibba liman yuhibbu muxii'u jaallataan nama jaallatuun hin bulaa. Namni dura bu'aa mana marii kana jaallattanu akka asiitti jechuudha. Ati roga bareeti miti dura bu'aan keessan eenyuuni? Isa miti namni isa jaallatu isaan bula. Namni ishee hammadamiin hin jaallatu ishee hammadamiin hin bula. Sheegaaliin nama isaan jaallatan isaaniin bulu argatanii ati miliyoona 1 naan kennitu ati 100 mana naan kennitu maskiinni Oromiyaa keessa jiru 4,000 naan jaallatu jedhanii jechuudha. Maskiida tokkotti 4,000 caffatan 4,000. Namni immoo maskiinni immoo waraqaticha hin qabaatiin booddee isaa immoo ani hin beeku. Anuma kanatu laa bifa biraatiin isinitti dhufa yoon cees hamman ce'uttis immoo. Sinii galamati namni bakka koo hamma mircaan ga'utti hojjetaarraa gaafa bakka koo namni bu'es bifa isa kaleessa isin jaallattanuun isinitti nufu jechuudha bakka bu'ichi. Gaafa waraqaticha dhufee gaafata maskiinni kun beekamtii qabaa hin qabu qaba fida yoo qabaat hin dhufa waraqatichi. Koodiitti irratti katabamu maskiinni koodii qaba ammaan booda waraqaa sana yoo hin qabaanne maskiidicha samsamee jedhamuu danda'a. Eenyuun nama banuu hin danda'u majlisni ashagnaan. Imaamiin tokko kunoo amma torbii ol hidhamte kunoo torbii ol. Ijoolleen duukaa jaallattu natti marattee deengada duukaa deemti baay'ee ishee tayyibisa ergasiitii miti. Ergasiitii miti. Dubbii rakkoon waa dubbiin nama cimsaa jechuudha. Mana hidhaa taa'aa jira. Maalli waraqaan qaba majlisaan hin waaddu. Laa kun haasaa biyya doomsuu biyya maal godhuu maalni waraqaan? Maali waraqaan? Waraqaan ijaarama muslimaa naannoo. Fakkeenyaaf maskiida ganda kanaa keessaa maskiida walitti hidhamee jiruun maskiinni hidhamu tokko qophaa ba'uu hin danda'u. Ijaarama naannoo kanaatiin buluu danda'a. Karaa ba'uu hin qabu. Karaan wanti ittiin deeman Quraanaa fi hadiisa Rasuula Rabbiiti, mazhaaba arfanii, ijmaa ulamaati. Waan biraatiin hin deemamu jechuudha. Mana hidhaa wanti nu walgeessinuuf hin jiru. Ishee maaltu barbaachisa? Akkan wal dhagaanii deemuun baroodha. Waraqaa gaaraa qabnaa. Maali gaanus waraqaa qabnaa warri majlisaas mootummaa biraa. Doktora biyyi biraa bahee jira inni nu bira jiru. Baalange maal godhuu qabna gaan jedheen sanyoo deengiddaa dhaqee. Hin qabdanii ishee tayyiib waraqaa isinii kenname
fidaati waraqaanis natti kennitan waraqaa isa jara kana bira jiru yoo kaasu ta'e jara tofitti hojjetee maaliifaa isaanatti dheeressitanii jedhe dura bu'aan baalangee. Akkasii guyyaanaa gani gaboor dhiyeessina keenya dachaa isaatiin inni dhaqeetti kennamu gindoo. Dhaqeetti kenname gaa tuulame ni Dooktora Biyyi biraa dhufe maraansaa mana marii kana Allahu akbar jira waan ajaa'ibaat. Jarri shammoo ja'a walitti hidhamtee kooppiin godhame keenya immoo 10 ol ta'e. Keessan bara 2012 inni kun immoo bara 2000 qophoon kee hoogaa sheek Rashidii jennaan qophoon koo ittiin buluudha gaa takbiraatti jedhime ittiin buluudha namaaraa na baasaa akka durii miti isiniin gala miti akka duriitii miti. Kanaaf nama 8 itti sagada masjida Jumaa jechuudha suufiyyaadha. Yangachaa gaara sana maal jettee akkatti barsiisa. Suufiyyaadha birrii 10,000 lakkaanii fidanii waltajjii achitti geggeessuu dhaqe. Birrii 10,000 fidan waraqaa shaadanaa kennaa kaa'een imaamichi. Ati suufiyyaadha maamantaadhaan jedheen ni suufiyyaadha jedhe. Birrii eessa argattanii jedheen. Isa kanan gaafatinaa taphataan itti dhufe. Nu nama 8 qofa sagadaa'e. Waraqaa isa jedhamu kanayyii qaata eeguu jammarree takbiraa jedhi hoo nurra faarraa jechuudha. Waraqaa akka kanatti seera qabeessaan maskiidni argachuu duraanii gadi qabanii hasaasuu jechuudha. Ofiifiyyi maskiidatti sagadaara malee gadi qabuudha. Ammaan booda barooduudha waraqaticha argannaanii. Isa namtichi naan jedhe gaafa arbii walgayii guddina deemne Shee Muktaar tokko xiroo beektanii sheekii jabduu bareedduu. Sheekii quraana qaraa'isan na dhiigibee jedhama gaamma xiroo sun jechaan yeroo akka fakkeenyaatti haasa'anu warri suufiyyoota ta'anii maskiidni keessa ta'an baay'ee bashii qabu waraqaa kana bitachuu hin maraatan jedhan. Juma'aan hin jiru jamiin ittiin sagadamu maskiida keessatti wanti ta'e hashaqamuyyii ala waraqaa finnee gurguruu jammarru dhufanii narraa bitatanii jedhan. Ala waraqaticha bitatanii galan maayikiitti duffiin rukutamee dabarfamee jechuudha. Maayikiidhaan borumtuu dalagamee dalagasa kan jaraabeettanii gaa jarri abbashi jiranii hashaqamee rabbashame safarri yeroo kana dawwalaan jedhannatti maaliif akkana ta'e ala qabamanu beekamtii arganninu takbiraa jedhime inni ergesii nu dhoske beekamtii dhabuudha. Majlisatti beekamne kunoo waraqaa 10,000 Shee Muktaaruma kana Shee Muktaaruma irraa bitanne eddee dhaqudha beeyyan Shee Muktaar achi galee aggalee jedhan kasaseen jedhan waraqaticha harkaa fuudhe birrii jaraa deebisee jedhan takbiraa jedhan dhageessu sagan maalirratti jedhee waraqaan kun kan inni itti gurguramu maskiida Jumaa maskiida jami'ii qabu malee maskiida jamiin ittiin sagadamne maskiida ammallee jechaadha Jumaan ittiin sagadamnetti hin gurguramu waan qajeelfama isaa ta'eef jarri kun immoo jamiin qabanus Jumaan qaban waan ta'eef qaamni seeraa harkaanaaf fuudhuu birrii jaraan hin deebisan jedheen kana seen jennaan dogongoras hin dogongortan maalis ni goonagaa sidatti gurgurtanii maalis ni goonaanaan jennaan maskiida 200 bulchaa akkaanaa kanaatti maskiida tokko itti dogongoroo koo jedhama adiraasee harkaanaaf fuudhin jedheen sheeka collee dabar akkanatti hoogganaadha majlisa haqiiqaa majlisa galee fi Shee Muktaar sana namni majlisa mormu haadhoon isaan ture ergesi diinii jaallataa dhaqanii bar gara firqaa fayyaluutti niyyatanii turan garuu amma ala akkaataan miidhaa akkaataan ijaarama kanaa galuuf harkaan fuunsifadhee waraqattii fuudhee birrii jaraa deebisee maa nuti jara sanaa gadi yaa jamaa innaa lillaahi wa jarri duffii rukutanuu jarri maal ta'anuu jechuun sagada kan quban qabne saamanii beekanii maskiinni keenya hin danda'uun hin danda'amaa hin danda'amu jedhanii maali yeroo dhuma hunda rakkina himannaa boo istagni bimaa agnaaka rabbuka bilginaa jedhe shaayireen araba hammuma qabduun sooressa of godhi hammuma qabduun sooressa of godhi bara rakkina himachuun hin baasu gurguraa bitadhaa
waa'ee mircaatti qophaa'a guyyaa mircaa immoo maskinni kun seera qabeessaan duunkanaa irratti hidhattanii barcumni bareedaan dhufee namni keenya haala bareedaadhaan kabajame dhiirriif gennoonni ifa isa kaanir hamidhagu isa kaanir beektu miti nuumatu bareeffata nuumatu miijeffata nuumatu ho'ifata ofumaa ofitti baasa yeroo tokko ofumaa ofitti hadha baajatan guyyaa mircaa majlisaa ofitti baasu 500 koo 10,000 koo hadha gammaduun qaba amiiran filatataa jira jettaniitti cimoon barbaachisaadha dhaamsi kan koo gara kanaan kanaa wanta fe jiraata Nuni sorbanne guyyaa filannoo sanaa fi balloon akka uummataa godhamu sichi godhamamoo akkanumatti waan ta'eef isuma kaardii kana eegganna masjiidee bulban masjiida deemnu ibsaa baal isa kanaaf dhaqannoo balloo godhamuufi yookaan imaamanii qaamee akka gandaan sichi deemee aanaa sichi deemee leenji'amu akkamii jechuudha. Hammaa fi galmeedhuma raawwatadhaa jechuutu dheengaddanuu kenname yeroo jala ga'ee akkaataa ta'e hammallee jechuudha leenjiin hin kennama jalaammoo meediyaa hordofa tokko boordii isa guddinaa Maammadamii moo maal jedhamu hordofaa onlaayiniidhaan gaafii gaafachuu barbaaddanii onlaayiniidhaan nu gaafadhaa jedhee dheengadde. Ijoollee boordii keessa masjida irra jiranu cimsaa haa hordofanu boordii masjida irra jiran akka jarri hordofanu godhaa walumaa meediyaa hordofaati waluma cimsaa leenjiin kennama inshallah nama milkaa'u rabbiin waa taasisu alhamdulillah sallallahu ala rasulillah ya rabbi nu milkees ya rabbi nu milkees mangistii keenya kana mangistii nu taasisu haa beekaman haa eegaman abbaan meediyaa keenya haa eegaman haa beekaman ya rabbi ittiin nu gahi qobachiisaa isaanii isa gaafa haadha manaatii wajjin qobachiisuutiin ya rabbi nu gahi amiin salgiidhaan nu gahi ya Allah nagaa nu taasis biyya milkii biyya aragalfii biyya tawfiqaa biyya jaalalaa rabbi nuuf kennu deebi'ee nama wal argu rabbi nuuf taasisu bana aatina fi dunyaa sana wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa azaban naar subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin amiin allahumma salli